Ashamaa akkam jirtu hordoftoota keenyaa kun walabummaa News Network sagantaa marii keenyaati. Sagantaa marii keenyaatiin akkuma beekamu waraan dura hayyootaa fi beektota Oromoo dhiyeessinee isin mariisaa turre. Har'as immoo hayyuu tokkoon qabadhee isin dhiyaadheera. Hayyuun keenya irraa Dr. Gizawuu Taasisaati. Dr. Gizawuu Taasisaa kanaan duras haala sagantaa marii keenyaa irratti dhiyeessinee gorsa guddaa fi beektota guddaa waan beekannoo qoodanii turanii har'as isaanii wajjin marii godhaa nu hordofaa. Dr. Gizawuu Taasisaa yeroo keessan aarsaa gootanii walabummaa News Network irratti sagantaa marii keenyaa irratti dhiyaachuu keessaniif baga nagaan dhuftan anaa dhufu. Isinis baga nu eeddanii naaf yeroo keessaniif baay'ee galatoomaan jira boolessaa. Akkuma beekamu sagantaa keenya gaaffiidhaan yeroo eegallu gaaffii keenya bu'uura godhachuudhaa fi isin haala biyya Itoophiyaa kana keessa jiru haalaan hordofaa jirtu. Mee biyyi Itoophiyaa kun maalirra jirti yeroo ammaa kana Dr. Gizawuu? Kun egaallee beekamaadha kan jedhamu biyyi Itoophiyaa jedhamtu anaaf yeroo ammaa kana baay'ee ciccitaa isheetu jira. Haala itti Itoophiyaa jedhamtee waamamturra hin jirtu jedhee yaada. Kanas maaliifan jedhaa yeroo ammaa kana biyyattii keessatti asi achi utuu hin jedhan jeequmsatu jira, ajjeechaa jira, hidhaatu jira, reebichatu jira, waraanatu jira. Waraanni kun immoo waraana iddoo tokkotti ta'uu miti, waraana bakka hundaatti ta'aa jirudha. Sababa gara kaabaatiin lolli ta'aa ture uummata Tigraay wajjini. Karaa sanaa uummanni buqqa'aa jira, ajjeefamaa jira, ari'atamaa jira, biyya Sudaanitti baqataa jira, akkasumas immoo Oromiyaa keessaati. Labsii waraanaallee utuu labsin akkasumaan namni garmalee suukanneeffamee ajjeefamaa jira, ari'atamaa jira. Biyyi Itoophiyaa yeroo ammaa kana dukkana keessa jirti jechuu hin danda'ama. Keessumaayyuu naannoon Oromiyaa waliigala mana dukkanaa keessa jira jechuu hin danda'ama. Ibsaa hin qabanii, haala ittiin wal quunnaman hin qabanii, odeeffannoo hin qabanii. Mootummaan yeroo itti uummata isaa ukkaamsee ajjeesaa jiru, boolla tokko keessatti awwaalaa jiru agarra. Tole, galatoomaa. Haa ta'u hamma haalli biyya Itoophiyaa kana keessa jiru rakkina guddaadhaan jira. Uummanni keenyas gadi bahee ol galuu dadhabaa jira. Sababa kanarraan kan ka'uudhaan immoo haala yeroo ammaa ta'aa jirutti maatii qabsaa'otaallee ijoollee keessan fidaa jedhanii mana irratti gubaa jiru, isa kaan fuudhanii hidhaa jiru. Haalli biyya Itoophiyaa keessatti akka itti deemaa jiru kun uummata Oromootiif maal fida jettanii yaaddu? Maal fidaani waan gaarii hin fidu kun beekamaadha. Waan gaarii hin fidu duwwaatu hin ta'in waan gaariin irra ga'aan jiru. Adda baafnee dubbachuu hin dandeenya. Uummata kanaa sanyii duguggaati jechuu hin dandeenya. Maaliif adda baasanii rukutaa jiru, kaamsanii rukutaa jiru. Yeroo inni waa himachuu dadhabutti adda baasanii rukutaa jiru. Maatii qabsaa'otaa kan jedhamu egaa maatiin qabsaa'otaa kana dura iyyuu qabsaa'oo keessa seenaniiru jechuu hin danda'ama. Kuni kan nama tokko kan nama lamaa qofaa miti, baay'eedha. Tariitii kan nama tokko lamaa dhaga'amuu hin danda'a ta'a malee kuni baay'eedha. Kana duras himamee ture haadhaaf abbaa dhiisanii ijoollee yommuu isaan ajjeesan yookiinis immoo haadhaaf abbaa ajjeesanii yommuu isaan ijoollee qofaa hambisan, haadhaaf abbaa malee hambisan kun daraan itti fufee jira. Tokko lama jechuu hin dandeenye. Akka inni guddaan kan biraa immoo kan nama gaddisiisu ajjeesuu duwwaatu hin ta'in akkaataa isaan itti ajjeesan. Akka namni qorqalbiidhaan rukutamutti nama duratti morma isaa qabu. Akka qorqalbiin namaa gadi bu'utti, oonis immoo sammuun isaa gadi bu'utti haadhaaf abbaa gidduutti ijoollee isaanii gudeedu. Kunni haala biyya kana keessatti argamee hin beekne, dhagahamee illee hin beeknetu ta'aa jira. Ibsuudhaaf illee kan nama rakkisutu ta'aa jira. Kanaatiif Oromoodhaaf kuni sanyii duguggaadha. Kan biraa immoo dhaamsa inni qabaachuu danda'u
Oromoon kana booda biyya sana keessatti amma utuma nagaan bu'ee tasgabbaa'e nagaan karaa inni bu'u yoo hin beeku akka namichi amma biyya bulchu kun adeemutti akkamittiin akka waliin buluu danda'an iyyuu rakkisaadha. Ergaa inni guddaan biyyattii sana keessatti akka amma jiru kanatti Oromoon buluu hin danda'u. Akka inni falasaa falachuun irra jiru nutti ibsa kun. Oromoodhaaf kanaadha hiikisa. Hamma onaa danda'eera, du'eera, ajjeefameera, ari'atameera. Biyyi tokko immoo yoo nama qabaate malee akka biyyaatti mootummaadha jedhamee bushamuu hin danda'amu. Nama ari'anii lafa qofaa bushuu hin danda'amu. Nama ari'anii biyya jechuu hin danda'amu. Nama ari'anii lafti qofaa gaafa hafu lafa malee biyya miti. Uummanni Oromoo gara sanarratti hamma sanatti hin deemallee jechuu dhiifne jechuun lafa qofaatu hafa jechuudhaan illee yoo dhiifne garuu kanaadha kan barbaadamaa jiru. Akka inni biyya baqatee biyyaa bahee dhumee saba adda biraa fidanii irratti qubachiisanii biyyi sun kan biraa akka isheen taatu, amala adda biraa akka isheen qabaattu, aadaa adda biraa akka isheen qabaattu kanaadha kan isaan barbaadan. Kanaaf uummanni Oromoo kana jala muree beekuu turreera. Adaraa jedhee eenyuun iyyuu waan kadhatu hin qabu. Mootummaan amma jirtu kana naa godhi jedhee waan kadhatu hin qabu. Kadhatee argachuu hin dandeenye wanta ta'eef. Galatooma Dr. Bisaa'u. Tole gaaffii itti aanu haala amma jiru kanaan biyya kana keessatti dararaa fi cinqii guddaan jiru kana keessatti uummanni keenya bahee galuu fi hidhaa keessatti dararamaa jiru kanatti filmaatan geggeessa jedhee eegaa jira. Boordiin filannoolee akka dhiyoo kana baasetti paartilee siyaasaa hedduu haqee jira. Paartilee siyaasaa hedduu haqee keessa paartii Oromoodhaa 4 hambise. Paartilee 4 hambise kana keessatti filmaatarratti akka hirmaataniif kan inni lafa kaa'ee akka inni yaada kenne paartiin yookaan boordiin filmaataa jechuudha. Paartileen kun immoo hooggantoonni isaanii hidhaa jiru. Filmaata amma mootummaan jiru paartileen kun rakkina kana keessa waan jiraniif filmaata kana irratti hirmaachuu hin danda'u. Haalli filmaatichaa maal fakkaata? Filmaata Itoophiyaa kana eega odeeffamutu jalqabe yookiin immoo karaa warreen dabalutu jalqabe waggaa tokko olii amma. Yeroo jalqabe sana waan namni abdii qaba ture. Ani karaa koo biyya sana keessatti filannoon hin adeemsifama kan jedhu abdiin qabu. Boordiin inni amma paartilee siyaasaa madaalee sakatta'ee miseensota isaan galmeessan kanaa dhaqee gaafatee addaan baasee warra kaan irraa haqee warri kaan immoo dhugaa ta'uu isaa baree hambise kuni walnaan caalallachuun isaaniiyyuu waan filannootti dhiyaatan miti lachuun isaanii yookaan ilaalutti. Teoreetikaalii yookiinis immoo akka iddaatti tariitii jechuu hin danda'u. Gowwoomsaa isatti yeroo ittiin bitatan natti fakkaata. Filannoon boordii kana gochuun isaa wal hojii masaati anaaf rakkina hin qabunne. Garuu kun fedha mootummaa miti. Mootummaan gara sanatti adeema kana hin jedhu hin qabu. Maaliifan hin qabu tokkoffaa kana dura mootummaan kun sababa koronaa vaayirasiidhaaf jedhee dabarseera. Koronaa vaayirasiin utuma jiruu biyya Tigraay immoo adeemsiseera. Adeemsisuu hin danda'a ture sababa ta'uu hin danda'u. Lammaffaa inni guddaani biyyattii kana keessatti nagaan iyyuu hin jiru. Akkuma sila dubbadhee biyyattiin tasgabbii hin qabdu. Namni reebamaa jira, ari'atamaa jira, ajjeefamaa jira, hidhamaa jira. Filannoon immoo waan jiru keessaa isa fooyya'aa filachuudha. Namoota hidhaa keessa jiran miseensota dhaabbilee silaatii filannoo kanatti dhiyaatanii hidhanii filannoon adeemsisna jechuun filannoo miti. Maqaa isaatu filannoo fakkaata malee. Maqaanuma sanaan iyyuu deemsisuu danda'u natti hin fakkaatu. Kan ilaalutti. Maqaama sanaan iyyuu deemsisuu danda'u natti hin fakkaatu. Biyya tokko keessatti akkuma jedhe sila jedhee yoo nagaan jiraate filannoo adeemsista. Yoo nagaan jiraate lakkoofsa namaa bartee aanaa tokko keessaa manatu jira. Godina tokko keessaa manatu jira. Gosaan sabaan beekamee edda jedhee boodatu filannootti adeemsifama. Kunillee ta'aan jiru.
Kun akka ta'uuf immoo nagaan hin jiru. Amma nagaan hin jiraannetti immoo ati abaluu jettee filachuu hin dandeessu. Filannoon kun iyyuu karaa meeqayyuu haa ta'u haa jennu. Mee haa ta'u haa jennee haa yaadnu. Utuma ta'ee argame iyyuu mootummaan abbaa irree amma jiru kuni dhuguma namni harka baasee filatee nama barbaadu filatee bakka kaawwata jechuun soba anaaf hin danda'amu. Maaliif soba? Waanuma amma argaa jirru kanatu nutti agarsiisa wanta ta'eef. Hidhaaf ajjechaa jira wanta ta'eef. Utuu nagaan jiru iyyuu hidhaaf ajjechaa jira. Attamitti edda filannoon ta'e booda dhuguma biifaa kufanii warri mormitootaa filannoodhaan bakka bu'u jennee yaaduun gowwummaadha. Gadi lakkisan tolen jedhan ajjeesanii fuudhu maleessa. Maaliif ajjechaan biyyattii sana keessatti amala ta'e safuu hin taane yakka hin taane. Kanaaf filannoo kana booda mataasaa kana gochuu danda'u. Waa'een filannoo anaa fi soba qilleensa irratti haasa'uu duwwaadha. Hin haasa'amaafitu haasa'ama malee anaaf dhugaa ta'a natti hin fakkaatu. Guddaa galatooma. Waan an kaasee fi haala filannoo boordiin biyyoolessaa dhiyeessee amma miidiyaaleedhaan odeessaa jiranirraa kan ka'u nan isin gaafadhe. Dr. Gizaw amma haala biyya Itoophiyaa kana keessa jiru eega nu ibsitanii rakkoo guddaan akka jiru biyyattii keessa rakkoo guddaa akka jiru eega nu ibsitanii darbee rakkoo biyya isaa keessaallee furachuu dadhabeetu jira. Itti dabaluudhaan immoo ollaan illee ammatti ka'eera sadarkaa gaanfa Afriikaatti jeequmsatu uumamaa jira biyya Itoophiyaa kanarratti. Kuni akkamitti ilaaltu akka hayyuu tokkootti waan mootummaa Itoophiyaa kanarratti deemaa jiru? Tareete lola Tigraayitti aansee akka lolaatti amma sadarkaa kanarra Itoophiyaa wajjin kan jiru kan ilaallu Sudaanii wajjin. Sudaanii wajjin lolli kuni amma haa ka'u malee dugda duubeensaa baay'ee dheeraadha. Lafa daangaa Itoophiyaa fi Sudaan jiru irratti kan wal lolamaa jiru. Lafti kuni Alfaashqaa kan jedhamu lafa qonnaati. Lafti kun bar durii kan Sudaan ture. Isa fuulduraa Minilik bara 1891 daangaan biyya Itoophiyaa hamma Sudaan giddu galeessaatti akka isheen taatu gaggeessitoonni Awurooppaa akka isaan fudhataniif xalayaa barreessee ture. Fedhii isii ibsuun barbaadeetani. Kun fedhiinsa babal'ina kanaan dura naannoo Oromiyaatti kunis immoo Oromiyaa bitee uummata kibbaa kana koloneeffatee edda jedhee booda lakki kunuun hanga'uuti amma Sudaan giddu galeessaatti tan deemaa jedhee fedhii isaa yeroo nutti agarsiisetu jira. Lafa nama maqaa siidhee kanaa Alfaashqaa kan jedhamu kun lafa bal'aadha, lafa qonnaati. Garuu Sudaanii kan Sudaan haa ta'uyyuu malee Sudaan hedduu itti fayyadamaa hin turre. Waan itti fayyadamaa hin turreef yookiin immoo lafi sun nama baay'ee hin qabu wanta tureef uummanni Amaaraa nami 7 dhaqanii qonnaa jalqaban achitti. Babal'ina isa sanaatiin wal qabata jechuuf kan jedha. Nami 7 dhaqanii gaafa lafa sana qabatanii qonnaa qotuu jalqabanii kun yeroo yeroodhaan babal'atee dhufe. Babal'atee dhufe jechuun maal jechuudha? Warri Amaaraa naannoo sana dhaqanii qabatanii akkuma kan keenyaati jedhanii fudhatani. Sudaan immoo biyya ishee wanta taateef lakki kunoo kan kootii jette. Amma dhiyeenya kana bara kana keessa bara 2020 keessa natti fakkaataa naannoo Eeblaati waliigaltee uumanii turani. Mootummaa amma jiru kanaa wajjin. Waliigalteen sun maal inni lafti sun kan Sudaan akka ta'e akkamittiin immoo waliigalamee akka hojjechuun akka qotachuun akka danda'amu irratti waliigalanii garuu daangaa isaa utuu hin sararin amma onaa ga'ame. Utuu amma onaa ga'amee jiru milishoonni Amaaraa
dhaqanii uummata Sudaan achi keessa jiru kanaa rukutan. Isarratti lolli isaa kan ka'e gamaa gamanaan Sudaanii kisitti kaatee milishaa duwwaa otoo hin ta'in mootummaan Itoophiyaa na rukutaa jira. Mootummaan Itoophiyaa milishaa kana deeggaree loltuu dhaabbataa raayyaa ittisa biyyaatiin na lolaa jira kan jedhu ragaa dhiyeeffattee isheen tarkaanfii mataa isheetii fudhatte kun akkasi. Kabiraa ammoo as deebiin immoo Abiy kana qofa otoo hin ta'in sababa Shabaabii fi adda bilisummaa Oromoo haquun nurra jira kan jedhuuni gara Keeniyaatti adeemee Keeniyaa irratti illee kana labsee ture. Haa ta'u maleessaa kun hin milkoofneef haa ta'u maleessaa Keeniyaa Uhuru Keeniyaataan kanarratti waliin gallee ibsa ifaa ta'e illee yoo ibsuudhaa baate akka yaada isaa waliin galleedha kan inni mul'ise. Yeroo darbe walgahii godina Afrikaa bahaa irratti wal gahanii achirratti illee walii galuu hin dandeenye lolaan garaagara bahan. Eenyu wajjin Jibuutii, Keeniyaa, Sudaan ta'anii maabara tokko qabu turanii maabara Igaad jedhamu sana maabara sana irratti walii galuu hin dandeenye. Eessatti nu deemsisaa isa isaan kanaan dura dhaadhannoodhaan saba uummata gowwoomsuudhaaf Itoophiyaan Afrikaa bahaafiyyuu wabiidha isa jedhan sana wabiidhan isaan jedhan suni wabii lolaa ta'utti adeema. Sababa lolaa ta'utti adeema. Kun immoo maaliifi dadhabina bulchiinsaa Abiy Ahmed irraa kan ka'edha. Sababa dadhabina bulchiinsaa Abiy fi garee isaa irraa kan ka'edha. Yeroo hundumaa hunkuruudha, nagaa dhoowwuudha, akka sa'a maraatuun tissitee ta'e uummati. Kan Itoophiyaa, kan Oromiyaa qofa otoo hin ta'in naannoo humti sun iyyuu gara sanatti adeemu. Sa'a maraatuun tissite bakka tokko dheedaan ooltu, bishaan gahaa hin argattu, dheebuu hin baatu, nyaata gahaa hin argattu, asiif achi hunkuramaa oolti. Kanuma ajji wal natti fakkaata sammuu kootiin taa'ee ilaalu. Tole, guddaa galatoomaa Dr. Gizawuu yaada bal'aan nu kennitanii hordoftoota keenyaa kun walabummaa News Network sagantaa marii keenyaati. Marii keenyarraa Dr. Gizawuu taasisaa waliin taasisaa godhaa jirra. Dr. Gizawuu yaada bal'aan nu kennitan ammaa keessatti gaaffiin tokkoon qabadhee jira. Innis biyya Itoophiyaa kun rakkina bulchiinsaa irraa kan kaate jeequmsa keessa seentee jettanii jirtu. Haa ta'uuti biyya sana keessatti wanti ta'aa jiru tokko karaa walloodhaan illee dhumaatii guddaa geggeeffamaa jira, jeequmsa guddaa geggeeffamaa jira, gara Affaarii walitti dhufanii jechuudha. Asiin karaa Beenishaangul Matakka irratti namoota hedduu dhumee akkuma miidiyaa irraa dhageenye lammiin Oromoo tokko illee maatii isaa ijoollee sagalii fi haadha warraasaa dhabee inni nuti rukutamee hospitaala ciisaa akka jiru kan inni himaa ture jechuudha. Gara kibbaatiin akka gara Koonsootiin al tokkicha namni 60 dhumeera jedhamu. Biyya kun garamitti deemuu dandeessi yeroo akka jeequmsi irra ta'aa jiru maaliifitu biyyoota kana tasgabbeessuu dadhabe yookaan naannoo kana tasgabbeessuu dadhabe namni kun jettanii yaaddu akka hayyuu tokkootti. Maaliif dadhabeeni tariiti namni tokko maaliif dadhaba yoo jedhanii dadhabbii isaa sana tokko isaallee lafa kaa'uun namarra jira. Ani garuu inni guddaan yaadanni yaaduu fi waan nama barbaadutu namni barbaadutu sabni biyya sanaa barbaadutu wal jala darbee hin jedhan. Maaliif biyya sana keessatti lolli waggaa gara 60-70 ta'u jiru sababa akkaataa biyyattiin itti hundeeffamteeti. Innis biyya empaayarii sana kan uumamte sirna koloneeffataatiin kun gaaffii hin qabu. Sirna koloneeffataadhaan garbummaadhaanitu as jala jirraa hin garboomfamne jedheetu bilisa ba'uudhaa fi warraaqaa ture sabni Oromoo fi sabni Kibbaa. Abiy garuu kan inni jedhe lakki inni kanaan duraa sirriidha. Minilik faa sirrii godhanii, Haayile Sillaaseen faa sirrii godhanii, Dargiin sirrii godhee
ammas anis kanan adeemsisaa jedhe. Laalega. Biyyattiin kanaan dura lola keessa kan turre sababa jara kanaan maqaa dhoofne mootota biyya sanaatiif sababa Minilik fa'i. Inni immoo lakki kun sirriidha. Biyyattiin tokko ta'utu irra jirti. Afaan tokko dubbachuutu irra jirti. Aadaa tokko qabaachuutu irra jira. Amantaa tokko qabaachuutu irra jira kan jedhu of keessaa qabatee ka'e. Kanatu wal jala darbe. Dadhabin inni kaan akka jirutti ta'ee dadhabin inni kaan isa as dhufuudha. Isa as jaleedha. Isa xiqqoodha jechuu barbaadeetan. Inni guddaan garuu kana. Kanatu wal jala darbe. Fedhii uummataa fi wanta namichi kun yaadatu wal jala darbe. Inni kaan akkaataa qorqalbii inni itti yaaduudha. Qorqalbii yookiin saayikoloojikali akkamittiin akka namni kun itti yaaduudha. Akka irraa hubadhutti ani waa'ee olaantummaa, waa'ee of bokoksuu, waa'ee ana caalaa, waa'ee ana beekaa, inni kaan xiqqoodha kan jedhu kanan irraa dubbisan garaa kooti. Kuni ilaalcha mataa kootiiti tariitii namni qoratee lakkee kunoo miti jechuu hin danda'a. Ammaaf garuu anaan kanan natti mul'ata. Na bu'uurri isaa walumaa gala fedhii uummataa fi barbaadeetu tokko miti wal falma. Dadhabbiin kun kan irraa ka'a. Tole galatoomaa Dr. Gizaa'uu. Haa ta'uuti amma gaaffii gara keenya as deebi'a. Uummanni Oromoo baqatee biyya alaa jiru kuni akka baqatummaatti jiraataa jiru kuni sadarkaa har'a gara tokkootti deema jennee yaadamaa jiru kanatti haalli baqattoota yookaan diyaaspooraan Oromoo biyya alaa jiru kun wal simataa jiraa? Akkami Dr. Gizaa'u? Amma al tokko gara baay'eetti yommuu ilaalu dhugaa dubbachuudhaaf walitti lucca'ee wal duukaa adeemuudhaaf ijaarama amma inni qabu wanta kanaan irraati adda ijaarama gaariitu jira. Fakkeenya agobara uummata Oromoo idil addunyaa yookiin immoo OGF kan jedhu kun fakkeenya tokko ta'a. Agobarri kuni yookiin immoo Oromoo Global Forumiin kuni dhaabbilee siyaasaa utuu hin hammatin dhaabbilee hawaasaa gara 47tiin kan ijaaramedha. Kun yeroo jalqabaaf isa jalqabaati. Dhuguma dhaabbileen hawaasaa fakkeenyaaf kan akka ooraa jechuu dandeenya, oosaa, noos, amantii, waldaa kiristaanaa, amantii musliimaa walitti dhufanii kan isaan ijaaranidha. Kana dura namootatu dhuunfaadhaan walitti dhufee ijaaraa ture maleessa akkasiin turre. Kun isa jalqabaati, isa guddaadha jedhee tayyaada. Egaa kana keessatti darbee akkaataa hubannaa isaatiitti namoonni ammayyuu hirkannaa dhamaleessaatii qofaa keenya deemuu hin jedhanis hin jiru. Yeroo darbe seenaa keessatti dhaabbileen siyaasaa keenyas uummanni keenyas al tokko warra Amaaraatti, al tokko warra Tigree wajjin hiriiree takka fiixaan baheeyyuu hin beeku. Rukutamee deebi'a, leeyya'ee deebi'a, qaana'ee deebi'a irraa kanatu. Lakki har'ayyuu jara kana wajjin deemuun irra kan jedhan jiru ammas. Kan warra Amaaraa wajjin deemuun irra warra Habashaa wajjin deemuun irra jedhanis jiru. Oromoo keessaa. Hamma onaa saayikoloojikaalii kan mataa isaanii bilisa hin baasne jiru hammayyuu taanaan. Kun egaa adda addummaa isa jiru keessaa wanta ibsuu barbaade tokko. Fakkeenya fudhachuu hin dandeenye. Amma yeroo uummanni warri Tigraay rukutamaniiru. TPLF rukutameera. Rukutamuu isaa gadi rukutamu iyyuu malee isaati rukutamee badde jechuu hin dandeenyu lolli itti adeemsifamaa jira ammayyuu. Lolaa jira warri TPLF. Har'as TPLF injina deemuun nurreedha kan jedhan jiru keessaati. Oromoo keessaati. Akka Oromoo tokkootti garuu akka ilaalcha kootiittis waan TPLF godhee fi waan mootummaan ammaa kun godhe yeroo sana waan isaan uummata Oromoodhaan ga'anii tokko
Kanaafi adda baasee iyyuu hin ilaaluun karaa koo. Sababa nama jala dhattee hiriirtu keessumaayyuu kanaan dura mataa gadi cabdee qaanoftee warra deebitee wajjin warra si qaanessee wajjin almeeqattee deebi'uu jechuun ofii keetii ofitti hirkachuu dadhabuu yookiinis immoo qorqalbiidhaan yeroo hundumaa bitamuu jedhee tayyaadha. Uummanni keenya lafa isaa irratti qofaa isaa dhumee hin beeku amma ammaatti. Namaaf ergameeti kan inni dhumaa jiru. Kamanni dhumaa tures. Lola Adwaatii kaasnee hamma har'aa kanatti har'aallee jechuudha baadhee hamma waggaa lamaan kana fuulduraatti uummanni Oromoo lafa isaa irratti miti kan inni lolaa ture. Namaaf deemee lolaa ture. Adwaa kan inni dhaqe jaallatee miti. Garboomfataa jaallatu ture wanta ta'eef ergameeti kan inni dhaqe. Bara dargis akkasi kan inni dhaqee Eertiraa lolaa ture. Jaallatee miti. Barana baruma TPLF kanas kan inni Eertiraa dhaqee lolaa ture lafa isaatiif miti. Aangoo Tigree eegsisuudhaaf jedhee dhaqee dhume. Har'as waamicha kanatu kana fakkaatutu uummata keenyaaf dhiyaataa jira. Mootummaan Abiyyi uummata keenya fixaa jira wanta ta'eef TPLF wajjin yoo hiriira godhanne uummata keenya bilisoomsina kan jedhu yaadi kun jira. Lakki TPLFin amma wanaatti morali yookiin amileedhaanis hariiroo hin qabnu. Ilaalchi keenya karaa siyaasaa walaa fakkaatu iyyuu maleessaati. Jarri kun waan kanaan dura adeemanii nutti maniiru ammas immoo wanta dhadhee jala hiriiruu hin qabnu jedhan karaa koo. Mee of fakkaannee of taanee hayaallu waan argachuudha malee hin dhabna jedhee hin yaadu. Yoo dhabnee qaanofnee deebine irraa kan hafe. Tokko kan. Lammaffaa immoo keessumaa diyaasporaanii as taa'ee tarsiimoo siyaasaa baasuun kan isaa miti. Tarsiimoo siyaasaa kan baasu dhaabbileen siyaasaa jiru. Kanaatiif ati baluu jiniriirii ati sanaa jiniriirii jedhee dhimma waboodhaaf tarsiimoo kennuuf hin qabu. Hin danda'u diyaasporaan. Dhaabbilee siyaasaa hin danda'u. Dhiibbaatti gochuu hin danda'a. Garuu laali. Warri bilisummaa Oromootiif falmaa jiranii tarsiimoo isaanii utuu hin dhaggeeffatin diyaasporaa addana teenyee waraqataatiin yookiin jaajessuu kan barbaannu jiraate. Kanaaf maa jechuu kootii akkuma waliigalaatti kan nuyi dhaggeeffachuun nurra jiru dhaabbilee siyaasaa keenya. Lammaffaa immoo loltuun bilisummaa jira isaan maal jedhaa jiru isaan jennee dhaggeeffachuu danda'u nurra jira jechuun barbaada. Tole galatooma yaada bal'aadha kan nu kennitan as keessatti waan hubachuu barbaadu tokko jira kan hin hubanne gareelee amma jaarmiyaan Oromoo walitti dhufee tokko ta'ee jiru kanatti gareeleen TPLFitti irkannee TPLF wajjin qabsoo goonee bilisummaa keenya falmanna kan jedhan jettan irratti akka fakkeenyaatti yoon fudhadhee TPLF madaanni dheengadda uummata Oromoo irraan ga'e hin qoorin jira. Lammaffaadhaan immoo paartilee siyaasaa keessaa kan akka adda bilisummaa Oromoo immoo nuti hidhata isaanii waliin hin qabnu madaa dheengaddaa waan qabnuu fi hidhata isaanii wajjinis hariiroo waliin hin qabnu jedhee labsee jira. Ittaansuudhaan waraanni bilisummaa Oromoollee akka yoo ni hubatamatee ajajaan waraana bilisummaa Oromoollee nuti TPLF wajjin hariiroo hin qabnu. Nuti madaa dheengaddaa yookaan immoo akka isaan nu gabroonfatan dheengaddaa waan quba qabnuu fi isaanii wajjin hariiroo hin qabnu qabsoo mataa keenyaan gaggeeffannaa jirraa jedhee labseera. Jarri kun kophaatti ijaaratanii jiru moo yaada kana kaasuun isaanii gara kamiin fidanii jettu Dr. Gizaw? Lakkee wanti sirrachuun irra jiru qaama tokkummaa ODF agoobara sanaa keessa jiru jechuu koo miti. Akka namootaatti akka gareetti malee akka dhaabbaatti gurmaanii ejjennoo kana adeemsisaa jiru kanan jedhu hin beeku. Garuu akka dhuunfaatti walgahii tokko irratti wanta dhaga'uun haasa'aa jira. Konferensii yommuu adeemsisan irratti waan akkasii kana dhaga'aa jira malee akka ijaarsaatti ejjennoo kana kan adeemsisan illee
hin agarre akka dhaabaatti yookiis immoo akka ijaarsaatti. Garuu konferensii adda addaa irratti yaada dhuunfaa irratti yommuu kun calaqqisuun argaa yaadi koo kanatti asirratti. Malee agoobara sana keessa jiru iddoo akkasii jiru kan hin jiru. Garuu diyaasporaa keessa jiru. Kana dubbachuu abaluu maqaa namaatu dhuunfaadhaan namuun barbaachisaa hin ta'u garuu jira kun. Yaadi kun jira jechuu barbaadeetan malee faatti miti. Tole galatooma Dr. Gizoo. Egaa amma yeroon keenya gara nu daangessuutti deemaa jira. Ani gaaffiin qabu gabaabumatti kanuma isin gaafachuu barbaada yeroon keessanis gabaabaa waan ta'eef mee ergaa yoo qabaattan yookaan dhaamsa yoo qabaattan carraan isiniif kenna. Ani dhaamsi koo inni guddaan yaada sadhumaa irratti keessumaa qoraan miidiyaadhaa fi aksesii qaba akka barbaade haasa'uu danda'a. Akkasumas immoo konferensii adda addaa walgahii adda addaa adeemsisee haasa'uu hin danda'a. Waan guddaan tokko ani itti maddu garuu waan uummata Oromoo adda baasurraati akka of qusatanidha kanan gaafachuu barbaadu. Yaada uummata namni tokko hawaasni tokko yaada adda addaa qabaachuu hin danda'a. Garuu yaada uummata Oromoo keessumaa yeroo ammaa qabsoo bilbiltuu keessa jiru kana keessatti yaada uummata Oromoo garaagara facaasurraa of haa qusatanii kanan jedhu barbaada. Tokko kana. Lammaffaa immoo uummanni inni biyya keessaa komee hin qabu dhugaa dubbachuu waan itti himannu hin qabnu waan godhaniiru isaan godhaa jirus isaa oliyyuu ta'aa jiru lubbuu isaaniiyyuu kaffalaa jiru. Nutu addana keessaa akka jannataatti as keessa teenye gara meeqa waan meeqa haasofnarraa kanadha. Kanaatiif diyaaspooraan ammas taanaan qabsoo kana gara luucaa deemutti gara waltumsaa deemu kanatti keessatti hirmaatee qabsoo biyya keessaa ta'aa jiru kana akka inni tumsuni gaaffii godha. Keessumaati karaa dippiloomaasii karaa maallaqaan gargaaru qabsoo bilisummaa Oromoo irratti of qusachuu irra hin jiru. Kun maal jechuudha? Gargaarsa maallaqaa waan barbaachisaa ta'e laal nyaataatii kaasee hamma ittiin meeshaa ittiin ofirraa ittisanitti isa nyaannurraa hir'isnee isa garmalee uffannurraa hir'isnee isa garmalee tajaajila telefoonaa bitanurraa hir'isnee qabsoo kanaaf gumaachuu danda'utu nurra jira. Qabsoo kanaaf gumaachuudhaaf immoo akkuma amma jedhee maallaqa qusachuun nurra jira. Garmalee horii balleessuun nurra hin jiru. Dhaabbilee Oromoo fakkeenyaaf agobara nama dubbadde karaa isaanii gargaarsa barbaachisaa ta'e haa godhu. Karaa danda'een gargaarsa barbaachisaa ta'e haa godhu. Kanan jedhuun qabaa. Fayyaa ta'e. Dr. Gizoo Taasisaa hayyuu Oromoo baay'ee guddaa galatoomaa yaada bal'aadhaa fi dhaamsa bal'aa nuu dhaamtanii. Egaa hordoftoota keenyaa kun walabummaa News Network sagantaa marii keenyaati. Dr. Gizoo guddaa galatoomaa nisiniin jedhaa jiraadhaa. Haa ta'u fayyaa naa ta'atis bulaa horaa. Finfinnee News Network. Finfinnee News Network. Finfinnee News Networkiin aadaa, afaan, aartii fi seenaa Oromoo dagaagsa. sagalee uummataa ta'uun Qabsoo Oromoo daran finiinsuuf miidiyaalee Oromoo karaa adda addaan qabsoo sabichaa utubaa jiran kanneen akka sagalee bilisummaa Oromoo, Gadaa Miidiyaa Neetwoork, Kaayyoo Maltiimiidiyaa, Se'ifan Belbaal, Egeree News Network, Oromiyaa News Network, Voice of Independent Oromiyaa, Walabummaa News Networkii fi Miidiyaa Dhaddacha Oromoo, gaaddisa tokko jalatti gurmeessuun hojii eegaluufi. Finfinneen handhuura Oromiyaati. Finfinnee News Networkiin argaa fi dhageettii uummataa ta'uun Bilisummaa fi walabummaa Oromoof Oromiyaaf hojjeta. miidiyaa uummataa Finfinnee News Network deeggaruun sagalee uummataa ta'uun dirqama seenaa habaanu Finfinnee News Network.